Lammiileen Itoophiyaa manneen hidhaa Saawudii Arabiyaa keessa jiran haala hamaa keessa akka jiran irra deddeebiin ni dhaga'ama. Dhiyeenya kana suuraan mana hidhaa Saawudii keessatti fudhatame jedhamee fi yommuu baqattoonni feestaala gurraacha uffatanii ta'an agarsiisu miidiyaa hawaasummaa irratti guddaa qoodamaa tureera. Baqataan Misrii magaalaa Kaayiroo jiraatuu fi dhimma baqattootaa irratti hedduu falmuu Mubaarik Musammaa haalli isaan keessa jiran daran hamaadha jechuun dubbata. Lammiileen keenya mana hidhaa Saawud Arabiyaa keessa jiranu dararaan kan duraanii caalke kan waggaa lama achi keessa dararamaa jirantu jiru. Waggaa tokko walakkaa akkasumas mana hidhaa adda addaa keessatti facaafamanii rakkoo adda addaatiif saaxilamanii jiru. Dhukkuba daddarbaa dubartiin laguu jaallee feestaala fayyadamteetu akki jirri itti jiranu akka baay'ee nama gaddisiisuu fi kun waan dhala namaa irratti waan raawwatamuu hin qabnetu obboleewwan keenya mana hidhaa Saawud Arabiyaa keessatti dhiiraaf dubartiidhaan rakkoo darara hamaatu irra gahaa jira. Nyaatallee guyyaa tokkotti daabboo tokko qofa ergasii daabboo sadii fa'aa daabboo lama galchu turanii amma daabboo tokko galchaniiti yeroo ijoolleen maaliif akkas darartuu biyya keenyatti nu galchaa jiran yoo mootummaan Itoophiyaa isin simate malee nu isin galchuu hin dandeenyu mootummaa keessantu dide jechuudhaan deebii kennuufi poolisoonni Saawud Arabiyaa jechuudha. Mee suuraan jidduu kana naanna'aa ture tokko jira feestaalii yookaan laastikii gurraacha tokko uffatanii kan ta'anii maali sun? Bilbilli tokko akka ta'etti dhokotee seenee jira bakka ta'e bilbila sanaan suuraan achi keessaa ba'ee dhokotee hawaasaaf raabsamaa jira mana hidhaa keessaa jechuudha. Feestaalii gurraachi suni ijoolleen kun erga qabamanii waggaa lama sanaa olis ni jira. Yeroo qabamanu bakka hojiitii karaarraa qabamu malee shaantaa jalaa qabatanii yookiin immoo maallaqa manaa shaantaa keessa qabanullee fudhatanii miti. Karumarraa qabamu uffatuma ittiin jiran qabamu hin seenu gaafa ji'a torba achi keessa ta'an uffanni irraa dhuma feestaalii gurraacha qoshaashaa ittiin naqaa jedhamee itti kenname akka uffataatti fayyadamanii ittiin ciisu sana uffatanii oolu sana uffatanii bulu uffanni waan hin jirreef feestaalii sana fayyadamaa jiru. Gara mootummaa Itoophiyaatiin yookaan imbaasii achi jiru wanti jedhame jira isaaniin qunnamuu dandeessaniittu? Imbaasii akka jennu dhabne waan dubbannu wallaalle an ofii kiyya imbaasii Saawud Arabiyaa keessa jiran tokko lama dubbiseen jira. Nu waa tokko gochuu hin dandeenyu. Maali lammiileen keenya achi keessatti maqaa keessaniin dhumaa jiru yookaan dhiistanii hin galle maqaadhaaf imbaasiin jirtu maaliif dhumatu yeroo jennu mootummaan illee quba qaba warri biyyaallee quba qabu. Aangawoota olaanaatu ajaja achii nuu kenname hojiirra oolchina malee nu waan asirratti lammii keenya irratti raawwatamaa jiru gabaasu malee waa tokko gochuu hin dandeenyu. Haga wucci guddaa ministeerii akkasumas gara mootummaatiin eeyyamni nuu kenname asii disipaasii hojjedhaa fi waan hojjedhaa jedhame hojjennaaf malee waa tokko gochuu hin dandeenyu achii dhaabatee dhimmi kun waa tokko nu laallatu jedhu. Gama biraan immoo warrumtii dhaabbata idil addunyaa warra akka IOM fa'aa dhimma kanarratti qunnamuu yaaltaniittu? Tarii gara isaanii wanti jedhame jira? Lakkii IOM qunnamuu wanni nu yaallan jiru garuma mootummaadhuma Itoophiyaatti dhiibbaa gochuu jirra. Feestaalii gurraacha akka jarri uffatanitti uffannee akka jarri itti daabboo tokko itti nyaatan sana agarsiisuudhaan uummata keenya dammaqsinee duula itti fufnee jirra. Garuma mootummaa Itoophiyaatti dhiibbaa godhaa jirra maaliif mootummaa Itoophiyaa hoogganaa jira waan ta'eef lammiileen kun lammiilee Itoophiyaa waan ta'aniif jarumaan dhaabbata barbaachisu gaafatanii akka lammiilee keenya nu galchanuuf jarumatti dhiibbaa gochuu jira. Lammiileen achi jiran gara biyyaatti deebi'uudha fedhiin isaan qaban jechuudha. Wanni jarri barbaadan hin jiru dhugaa rabbiitti itti himuudhaa fi kan tokko kan fira adda addaa biyya adda addaati qaban muraasni ni jiru. Jarrillee lubbuun keenyaas keessatti dhabamurra maallaqa firoota keenya tikeettii nurraa kutanu nu galchaa gaaffii jedhu dhiyeessu. Haga kana dhiyeessanii deebii dhaban. Biyyatti galuu malee wanni jarri barbaadan hin jiru. Mootummaan Itoophiyaa yeroo adda addaatti lammiilee Saawudiitti rakkatan gara biyyaatti deebisaa kan ture ta'us ammallee baqattoonni kumaatamaan lakkaa'aman manneen hidhaa Saawud Arabiyaa keessa akka jiran ni himama. Hidhaa keessa jiran keessaa tokko ka ta'e Hamzaa Umar haala keessa jiran akkas jechuun ibse. Naannoo Oromiyaa keessa ijoollee Baaleetti yaa'anii jiru. Amma hidhaa Shumeesii Jiddaa keessa jirra Saawud Arabiyaa jechuudha. Baay'inaan ijoolleen Tigreetii fi Oromoo haa caalan malee sabaa fi sablammiileen Itoophiyaa ta'e keessa hin jiran jechuudha. Baatii tokkoffaa keessa jirra jechuudha amma eega hidhamne. Rakkoo nu keessa jiru rakkoo cimaadha. Mana yaan argannu nyaanni gahaan hin jiru. Rakkoo maali jennee yoo nu gaafannu rakkoo mootummaa keessanii irraa hin jedhanii akkana nu dararan. Haalli qabannaa uummata Itoophiyaatii fi qabannaa uummata biraa garaagarummaa jechuudha. Mana hidhaa kana keessatti
Gaaffii keenya yeroo dhiyeeffannu aangawoonni Saawudii deebii nuu kennan nuti mootummaa keessanitti isin laachuuf fedhii qabaanneyyuu mootummaan keessan isin fudhachuuf tole hin jenne inumaayyuu isineen fudhachuuf doolaara nuu kennaa jedhee nu gaafatee jechuudhaan nutti maniiruu jedheera. Sababni isaa maal irraa isa ga'e yoo jennee gaafannu rakkoo mootummaan keessan mallaqa ati nuti yaamtan nun jedhanirraa jechuudha. Rakkoo guddaa hamaa keessa jirra. Hangana jedhamu rakkoo mana hidhaa keessa. Namni mana kana guyyatti torbaanitti du'ee ba'a. Hambaraani keessa jiru seerri isaa kan nama 80 qabatu nama 50 keessa jira. Uffannaan kennan feeshaala uffatee jiraata. Mucaasaa yoo gaafannu mana yaalaa jechuudha. Mucaasaa jechuun hin argannu nama jaatti 15tti nama 3 du'ee as mana keessaa ba'a. Ijoolleen tiiviin qabamanii amma mana yaalaa gahaa hin argatin ka du'a keessa jiran hedduu jechuudha. Tempereechara nutti banan mukayyafa jechuudha. Feeshaala uffatee jiraata namni mana hidhaa kana keessatti. Wanni nu barbaannu sagalee nu taatanii mootummaan Itoophiyaallee akka lammii isaa nu beekee akka badee kanaan nu baasu rakkoo keessa jirra. Namni biyya ofiitti du'uu biyya isaatitti dararamuu isaa wayya. Nu yakka biraan qabnu yakki nu qabnu guudii seenuu qofa yakka nama jechaan qabnu yakka nama hannaan qabnu jechuudha. Lammiiwwan ofii gara biyya isaaniitti deebisuu diduun kun ammaan dura hin baratamne. Hidhamtoota biyyootii Afrikaa ka biraan akkaataan isaan itti hidhamanii fi biyya isaaniitti ergaman kan Itoophiyaarraa adda akka ta'es namni mana hidhaa keessa jiru kun dubbateera. Mootummaa kana qofa irratti argine malee yeroo mootummaa dabran keessa uummanni Itoophiyaa kabajamee biyya kanarraa galata. Amma namni nama waggaa tokko mana hidhaa kana keessa jira jechuudha. Sababa mana yaalaa fudhabuutiin nama hedduutu jira. Hangana hin jedhamu kan biraa fuudhanii bakka kana isaa jira hin jirre. Paraalaasii ta'ee mana kanaa deeman. Sababa sanii irratti lagannaa goone nyaata guyyaa sadi guutuu namni dhufee konsilaan tuftee kan ulaalte hin jiru jechuudha. Fakkeenyaaf Sumaaleen biyya kana ni dhufan torbaan caalaa hin bulan ni galan. Senegaal biyya kana ni dhufan torbaan caalaa biyya kana hin bulan ni galan. Hidhaa keessa yoo seenan Itoophiyaa qofaa miti namni karaa seeraatiin biyya kana dhufee galu. Afrikaa keessa parsantii 50 ol dhufanii galan. Haa ta'u guyyaa 4 caala biyya kana keessa tura. Rakkinna mootummaa Itoophiyaa irraa kan ka'e waggaa 2 nama waggaa tokkoo fi baatii 5 nu keessa jira jechuudha. Rakkoon kun maal irraa ka'e ka jennee yoo nu ga'e itti gaafatamaa isaanii nu bira dhufee gaggaafannu. Nu wanni isinii goonu takka hin qabu. Mootummaa keessattu mallaqa nu gaafatee kanarraan riyaala miliyoona 38 kennineefii nu fudhachuu dide ka jedhamtu jira jechuudha. Kanarraan jawaala mana kana keessa seensisuun bilbila jechuudha. Bilbila guddaa bilbila xiqqaa seensisuun yakka. Uummanni biraa geessiyaan biraa akka Senegaal, Gaanaa, Sumaalee akka fedhaniitti fayyadamanii nagaan biyya isaanii bilbilatanii uummanni Itoophiyaa kan keessatti hidhaa jiru. Mallaqa isaa kasiisii qabu irraa nyaatamaa jira. Tumamaa jira. Baatilee hanga tokko dura embasiin Itoophiyaa Saawudii keessa jiru kanneen hidhaman galmeessuuf gara sanatti deemee akka ture kan ibsan hidhamtoonni yeroo sanatti lakkoofsi hidhamtootaa meeqa akka ta'e gaafannee turre 100,000 nuun jedhan jedhu. Lakkoofsa ibsame kanaa fi mootummaan Itoophiyaa lammiiwwan ofii fudhachuu fi mootummaa Saawudii doolaara gaafateera himata jedhu. Maddeen walaba biraa mirkanee argachuuf sagaleen Ameerikaa yaaliin taasise milkoofne. Embasiin Itoophiyaa Saawudii keessa jiru akkasumas waajirri dubbii himaa ministeera haajaa alaa Itoophiyaarraa deebii argachuuf torban darbee kaasee yaaliin ta'e milkoofne. As Washington DC keessa ka jiru embasii Saawud Arabiyaa biraas ibsa argachuuf yaaliin ta'e milkoofne. Saawud Arabiyaa keessatti yeroo dheeraaf hidhamanii adaba hidhaa irratti murame ka xumuranis biyya ofiitti deebi'uu waan hin dandeenyeef jecha hidhaa keessatti dararamaa akka jiran kanneen yeroo darbe haasofsiisne ibsanii turan. Yeroo sana yaada akka kennaniif sagalee Ameerikaan ka gaafataman dubbii himaan ministirii dantaalaa Itoophiyaa baqattoota gara biyyaatti deebisuuf hojjetamaa akka ture ibsanii turan. Dhimma kanarratti Riippaabilikii Demokiraatawaa Federaala Itoophiyaatti waajjira tajaajila dhimma baqattootaa fi kanneen baqarraa deebi'aniif daayireektara kutaa koominikeeshinii ka ta'an obbo Ba'akaal Nugusee deebii kennaniin waajjirri keenya biyya keessattis ta'e biyya alaatti baqattoota koomishinara olaanaa waa'ee baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa jalatti kanneen galmaa'an malee dhimmi godaantota diinagdee nu hin ilaallatu jedhaniiru. Gareen mirga namaaf falmu Human Rights Watch baatii hagayya bara 2023 gabaasa baaseen lammiiwwan Itoophiyaa Yamanii qaxxaamuranii Saawudii seenan waardiyyoota daangaa Saawudiin ajjechaa fi
manneen hidhaa adda addaatti guuramuun miidhaa olaanaaf saaxilaman jechuudhaan gabaaseera. Yeroo sana tilmaamaan lammiiwwan Itoophiyaa 750,000 hojiidhaaf Saawud Arabiyaa keessa jiraataa akka turan gareen mirga namoomaa kun ibsee ture. Naannoo Amaaraa fi Tigraay jiru erga ilaalee booda mootummaan rakkoo hongee irratti ariitiin deeggarsa akka dhiyeessuuf gaafate. Hoogganaan dhaabbatichaa Dr. Indaalle Haayilee dhaabbatichi ogeeyyii isaa gara naannolee lamaanitti erguun saamuda sassaabuu isaa BBC'tti himaniiru. Agaraachin በተለያዩ biyya keenya bakkeewwan adda addaatti rakkoon hongee uumameera. Naannoo Amaaraa fi Tigraay qofa osoo hin taane naannolee biroo keessas jira. Ta'us naannoleen lamaan kun haalli isaan keessa jiran hamaadha. Sababa rakkoo nageenyaan kutaalee naannoo Amaaraa hunda deemuun hin dandeenye. Garuu naannoo Tigraayitti godinaalee 2 fi aanaalee 4 akkasumas gandoota tokko deemnee akka saamudaatti ilaalleerra. Odeeffannoo qaamaan deemnee arganneen dabalata qaamolee mootummaa dhimmi kun isaan ilaallatu keessumaa Komishinii Hooggansa Yaaddoo Balaa wajjin qaamolee hojjetan irraa odeeffannoo arganneerra. Lakkoofsa miidhamtoota adda baasuu irratti aangaa'onni sadarkaa adda addaarra jiran ragaan kennan waliin fakkaatu kan jedhan Dr. Indaaleen kun dhiyeessii gargaarsaa irratti qaawwaa ni uumaa jedhaniiru. በትክክል ተጎጂ አካላት መለየት መቻል አለባቸው። እነሱ kanneen miidhaman sirriitti adda baafamuu qabu. Utuu isaan sirriitti adda hin baafamin gargaarsa kennuun hin danda'amu. Fakkeenyaaf mootummaan federaalaa kan miidhaman namoota miliyoona 2.2 yeroo jedhu mootummaan yeroo naannoo Tigraay ammoo miliyoona 4.2 jedha. Garaagarummaa miliyoona 2tu jira. Kana jechuun namootni miliyoona 2 utuu seeraan gargaarsa argachuu qabanii hin argatiin hafuu jechuudha. Gama biraan ammoo yoo lakkoofsi sirrii miliyoona 2 ta'e ammoo gargaarsi namoota naannoo biraatti rakkachaa jiraniif deemuu danda'u ture gara naannoo tokkootti deemuu danda'a jechuudha. Kanaaf sirriitti adda baafamuu qaba. Walumaa galatti akka qajeelfamaatti kun waa'ee lakkoofsaa ta'uu hin qabu. Sababa beelaan namni tokkichillee du'uu hin qabu. Namni tokkichillee beelaaf saaxilamuu hin qabu ejjennoo jedhutu jiraachuu qaba malee lakkoofsatu ajandaa ta'uu qaba amantaa jedhu hin qabnu. የሚል አጠቃላይ አቋም ነው መያዝ ያለበት እንጂ ቁጥር አጀንዳ መሆን አለበት የሚል እምነት የለንም። Mootummaan Itoophiyaa haalli jiru beela jedhamee ibsamuu irraa rakkoo qaba. Abbagaar uummataa ammoo haalli mudatee beelamoo hongeedha kan jedhu irratti yeroo gubuu caalaatti deeggarsa barbaachisu dhiyeessuu irratti dhaabbileen mootummaa akka hojjetaniif waamicha godheera. አሁን እኛ ድርቅ ነው ወይስ ረሃብ ነው የሚል ብያኔ መስጠት አልፈለግንም። ምክንያቱም amma nuti murtee kun hongeedha yookaan beeladha jedhu kennuu hin barbaanne. Sababni isaa akka adeemsa Itoophiyaatti Komishinii Balaa Biyyaalessaatiin manni maree hundeeffamu jira. Mana maree kanatu haala jiru qoratee wanti biyyattii keessatti uumame beeladha yookaan hongeedha jechuun murtee kenna. Ta'us garuu inni tokko kun beela inni kaan kun hongeedha jechuun amma wal falmu. Dhaabbileen idil addunyaa kan akka sagantaa nyaataa addunyaa hiika ifa ta'e kan kaan qabu. Hiikkaan sun kan jedhu irratti hundaa'uun murtee kennaa jechuun mootummaaf gorsa keenyeerra.